akkam jirtanii nageenya fi barree qilleensa kanaa dhaqqabu jedha. Hopefully na dhaqeetu jedhee abdiin qaba. Karaarra jira garuu turee jira meesii yaadee kennaan dhufee jedhe jechuudha. Waa lama sadiif hin dhufee jedhe. Tokko namoota gargarii keessaan naaf barreessitanii keessattuu marii dhiyeenya kana akka BOA walitti qabateetiini san irratti xiqqoo dubbachuun barbaadee jedha. I think sa'aatii gahaa qabaachaan turre jarjaraan deebisaa ture at least gaafii takkallee taatu yoo isinitti ijuu baatee fi irraan deebisaa. Smoking is permitted indefinitely. Please refrain from smoking while walking throughout the building. Perspective here, akka laaltanii fi meediro sagaleen keenya dhaga'ama. Wal sagalee kiyya galatoomii hundi keessanuu galatoomaa hedduu galatoomaa isin jedha warri na keessan barreessitanii yaada positivii kan dubbattanii jettanii hedduu galatoomaa warri naqeexanillee hedduu galatoomaa akka ani of deebi'ee of laalu waan godhu kana na qarqaaree waan jedhuufi eenyu akka jedheen dagadhee jedhee jiruun analyzing taane jiruun keessa deebineen ilaalli jiruu gaalii miti. So warri naqeexanillee akkas waan ta'eef hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Sagalee kiyya isin dhagahama jedhee jiru na fakkaatan galatoomaa iyya Abdul Karim Abdul Hakim Habdiz tamaam galatoomaa silachuu komantii keessan argeen jira. Sagaleen kiyya ni dhagahama. Baruun irraa yaadee dhufe tokko I think haala mootummaan kun irra jiru mootummaan kun akka dubbadhe irra jechuudha. Mee kanaan waliin qabee waan tokko isinitti majaaleetumaan keessattuu warra na dhaggeeffattanii warra hedduu isin galatoomfadhu kanaa xiqqoo ifachuu barbaadee jechuudha. Ilaala obboleessa keenya maatii keenya gaafa inni successful ta'ee yookiin doktora ta'ee beekaa guddaa ta'ee obboleessa keenya jennee jala deemna. Mucaan kun fiiraa kiyya jenna. Gaafa inni garuu hattuu ta'e gaafa inni gantuu ta'e yookiin gaafa inni ajjeese jedhe obboleeyyummaan irraa haqama. Obboleessi nam tokko yoo waliin dhalate gaafa gaariillee gaafa hamaallee obboleeyyummaan irraa haqamu jechuudha. Because yoo gariin obboleessi gaariin obboleettiin gaariin ni jirti. Sigalee garuu namni sun hattuu ta'uu namni sun nama hamaa ta'uun obboleeyyummaa namarraa haqu jechuudha. Waggoottan sadan dabre kana keessattuu jechuudha. Actually waggaa 50 almost qabsoo Oromoo kana jala deddeemaa ture akkuma namoota hedduu jechuudha. Garuu waggoottan sadan dabre kana waa hedduun argee jedhe. Waa hedduu argisiisan keessaa tokko isinitti mee jedhe balballi nu dhoofne marti harka 90 ol nu walaa banamte. Yeroo fudhatee jira. Torbee dabre keessa dhageettan ta'a UN Commission Against Torture waggaa hanii turanii waraqaa galchinee turre waraqaa sanyii fi affeeraa nu godhanii irratti dubbanne. Unfortunately Oromiyaa keessan galchine nevertheless komitee irratti dubbannee turre jechuudha. Komiteen sun emergency recommendation keessa waa'ee naannoo sadii godhanii jiranii Affaar, Amaaraa fi Tigree godhanii jechuudha. Asiin dura akkasinitti mee jedhe waa'ee Karrayyuu irratti special rapporteur wajjin jedhamu UN waa'ee investigation irratti ka gaafaan jennu gaazexeessinitti mee jedhe jechuudha. Mootummaan akkaataa inni jijjiiraatti godhe argitanii jirtan. Wanni Oromoo samiirraa dhufteetiin addunyaan hin barre. Because gadi teenyee ittimnee irra deebinee itti milkuufin jechuudha. Ana qofallee jedhaan jiru warra irra kana dalage marayyuu jedhaa jira. Ittimtee finally amma addunyaan Oromoo fi Oromiyaa jettee haasofte jetti. Yeroo of tuuluu fi wanna jechuudha waan ta'eef gahaan kun gahee nama baay'eeti. Yeroo meeqa uummanni Oromoo gaafii haqaa qaba. Inshororkaa haa jira jenneetiin waraana bilisummaa Oromoo kun uummanni Oromoo keessa jira. Haqaa falmataa jira moo warri kun shoror keessa tokko jedhan yeroo gaazexee akkaasan jechuudha. Mee achi dhiisi ka'amma achi kadabri dhiisa torbee kana maybe as California dhufeen beektanii
ورمتما أمريكا ورمي دبني جرد الشورى سكن تابعة تديري بالسيد بسيجنا دبني جالس الرتوان رتعصفني كم جت شو بعدين جدين دلبلي نروف نمرتي هم بنمتجد الدنيا يروجع أبعاتي في ورمو في ركور مبتجد سمير رفتين برا it's because we work when we work you see a difference إننا ما يودا لغو اتملكها كان أرجع أمو مالي ده هركبها إني كنا سريتين إرتين أبصون نقول قاف ميديا كاميرا بنميجر قاف سنبقى الفنيت ماني قددوه مول أكنت موتمان أكنا قول إيه أسين سيني أسين به أسين أكنا تاني كوني أمو أكنا مدلجي جيجيرا أركسيسي تقط أكاديميا رتي قد تايو هاga وايت هاوس إذا كنت قررت هون مدلجي أكاديميا هون مارك إبرتي قراني بجيجي أصبحيتني يوم مدايش نتميجي يوم مدايش نتمي فكين لافي قامني نيان كوني so إذا يوكي سانكابان إني أو يوكي شاين سكر يوكي سانكابان هني أفت because برمجة بجت نيان سوني تأمان sometimes ركون رمو قليل يوفا كيسني كجيبا مالي فلتما أرقد قالوا عالم أمرين كينا ديمون عالم دلقان كينا دلقني تمير كوفنو في دوغا ككارك أغارين دوغنغورا كاليرا أغار رجل دوغنغورا كاليرا أغار رجل نما كاليتا أود الدبنيجر أنا أنفلس أنا كيجاتي نما كاليتا إيد الدبنيجر دوغا أرقيجر تقولوا دلقنيجر ناكتمير كاودن دينو أرقنيجر لما فهموا دلقان كينا كيجيب مجئتو ما إسنين تنبورا مو حق دوغا هدوفتو تقدين تربتانو إسنين تليتيني يوتر شان تفتني كده بسنين جيتشو so duga kan dikawden denisi rakku wataka lala kameran baramidinan gadado bimu pasen bana kameran chufame janna imormo bayun kam namni gari namo you know namni gari namo kan maqajira himbe taqabso kan arjuru sani chufa kinni mati totinorotin jiru totinorotin muka kisa mukat akabura fata marganyata qabso kan asin gahan kana kabaki ya kana kabaki sani kalele hadalle ka boson ormiya kesa da akabura fatani deman kan yuhu yadanen karabbi qofti be karbu akajirtulle himbe kasani be wallahi kinti echuna garuho asbiya la tenetini ino برا برا دبنمو برا هذا جرو يو هك جرها ما جرتو شيء is I don't know and at least you know برا political اللي فكرت إن ده أجرب نادي politician لقان تنادي فكيس نادي بدي جد إيشو تبريدا يرون جد إنسان اللي رفاجر كي مرتو كذي بربادي جد إيه كسرت دي أنين كليسوني في أنين هبطاتهم غرقرة سبباني بدلني نروح نمرتي هم بنمتجتي هكافي شرط بيدين كيس جرتا كيس جرا وبوليس كينا إني هما تأيفي وبوليس ما الرهيم ملكم يو وبوليس كانوا بتيور إنسانه وفرافة جيسنياكم وكلي يو وديسنياكم وكلي يو فكيسني وجنة وما ترموا تبقوا هكا كان ينجروراتي كنين هم دينا جيرة جتشوا أكلم تقولتي كنافيجو قافية ما ناف بريس كان كيسب ديتشو كان مراها كاسي جدين واي موتومان أمبور جرو موتومان كوني مترو موت سفيدة course not يورو قاد برني جميع مري إنقدر في جدين ورانو بسمة رمو إنجفتيتي متها في جدين إيبا دنياتين في جدين إيبا سن كيسا مون مرتوغا هيك For your health and safety, please maintain a physical distance of at least 6 feet from others not in your immediate travel party wherever possible. Thank you for doing your part to prevent the spread of COVID-19 and for traveling safely at LAX. بكمل الرام بهجته بكمل الرابدي سامنيس ركتين سلام كينا بيلان بقيس سلام كينا كإجاب برا لبيع الدنيا جده إنما قال نما سو كنيسة جرا لقاوس نكمل نما تدبسيسا every single day one ham to the government by نما تلاقى ميجا just
Haasni nama ulfaatee jira. Haadhi nama ulfaatee jira. Natti ulfaatee jira jechuudha baadiyyaa jiran. Kanaafiyyuu qabsoo kana keessatti akka nama gahee qabu kana keessatti addunyaa barsiisuu irratti of course rabbiif namillee hin beeka ta'a waa irra dubbachuu barbaadeetti miti pointiin jechuu barbaade bakka kana irratti rakkoo Oromoo kakalee irra turte jijjiirama kalee dhiiga ilmaan Oromootiin kaffallee jijjiirama finnee warra aangoorra jiru aangootti finnee warra aangoorra jirullee nu gatee diinatti galee jedha. Amma immoo diinni sun jara gatee jennaan nutti as deebi'ee jedhu abis yaa fakkeessaa jiru kana opshinii maaliidha filannoon maaliidha yeroo as taa'eetiin gootummaa isiniif lallabuu hin danda'a fakkeessuu hin danda'a garuu isiniif bu'aa maaltu jira Oromoof bu'aa maaltu jira because yoo ati fakkeessitu hin faarfamta ati jabdu ati akkana jedhamta yoo ati dhugaa dubatte immoo ati gantuu jedhamta meeqatu qabsoo Oromoo keessaa bahee jedhe carraan sun hin jiru nama waraata jedhette namni yoo arrabsamee jedhe sabota muka isin dura jala manto dubbadheedhaan itti fakkaata namni ati aartuuf namni ati riba dhabduu tokko yoo kasi arrabsee jedhu yeroo of duuba deebitee akka qabsoo sallaatu si godhee jira ilma namaa waan taateef jechuudha. Ani akka ilaalcha biyyatti namni qabsoo bilisummaaf deemu keessattuu sabni akka Oromoo saba hedduu cunqursaa keessa ture jedhe wanni guddaan nu godhuu qabnu fira horachuudha jaalala bal'isuudha ofiif qofa ta'ee namaaf illee dubbatuudha gaafa san gaafa ati namaa dubbattee jettee namni illee warri kun gaarii jedhee si ilaalee jira. Kenna gariin ammoo si arrabsaa oola simaa dalagduu kana si galee maqaan sun immoo bu'aa maal akka fidee jedhu dhaaba saniillee bu'aa akka maal ta'u ana yaada keetti gaarii natti hin fakkaatu garuu hoo ofii kaanii nama arrabsuun agarra amma fakkeenyaaf marii torbee lama duraa kana ka mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo godhe kana keessatti arrabni hidhamee ture. In beekta yeroo gargarii arrabna gabadhatee jiru jechuudha. It's because it comes from certain people namoota gariitu intentionally si galee akka ati hamileen si cabee qabsoo kan keessaa baateetiin dirreetti taphattu jechuudha. Sanillee it's garatu nu dadhabe malee wanti nu dhibu hin jiru jechuudha. Yoo kijibatti facaasaa oolan garuu qabsoo kan keessa gana dalagnee uummata keenya rakkoon uummata Oromoo keessa jirtu rakkoo haqaa waan taateef rakkoo kan fixuu barbaanna jennee hin qabsoo kanatti seenne jechuudha. Warroon nama arrabsanillee. Anyway ammallee wanni martuu kan haasawu kan mootummaa kanatti walitti hidhata jechuudha. So obboleessi kan kee tokko gaafa inni bareedaa gaafa inni qabaataa obboleessi kan kee ta'e gaafa inni dhabaa gaafa inni maraataa immoo obboleessummaa irraa naqamu jechuudha. Mootummaan kun akkuma waa'ee lachi keessatti tarbiirra jedhame akkuma masinillee siin jedhe jechuudha. Atiin waliin qixa natti fakkaata mootummaan kun uummata Oromoo irratti golee jedhe jechuudha. Sun immoo Oromummaa isaa irraa haqa. Because Oromummaa kan namaa kennu chaappaan dhahee eenyu kan namarraa muku eenyu. Ati yeroo baay'ee deebi'eetti naasa'ee jira. Akka ilaalcha kiyyaatitti mootummaan kun seeraaf dhiyaachuu qaba. Gumaa irraa baasuu qabna uummata keenya irraa akka jedhu sirriidha sun. Garuu hoo mootummaan kun kennaa miti jechuun fakkeenyaaf gaafiin tokko kaka'ee jedhee si galee akkamitti mootummaan Oromootu yoo hin jiru kan jedhu. Ilaa mootummaan kun kennoo jennu gosa kan kee keessa biyya kan magaalaa Hidhaatti keessa as Oromootu ba'ataa jennu every single individual Oromoo jechuun harka guddaa jedhama si galama mootummaan Ameerikaa kan amma aangoorra jiru mootummaa Demokiraatiiti. Garuu waliigalatti mootummaa Ameerikaa jedhama jechuudha. Why every namni marti isaa voting goone akkuma beektan almost walqixa 49 fi qabxii wayitii malee walqixa garuu at the end of the day mootummaa Ameerikaa ta'ee jechuudha. Kanaafillee kana jechuun kiyya ammoo please wanni kan dubbadhaa jiruu fi uummanni keenya haa beektanii barbaada. Ani waa mootummaan kun uummata Oromoo irratti godhe wallaalee irra darbee fi mootummaan kunillee akkasitti akka laaluu hin barbaadu akkasitti illee ilaalan jiru hojiin keenya ammoo hin isa jala jechuudha. Hojiin keenya waggaa 3 dabrine kan amma addunyaan investigate godhaa jirtu biyyoota adda addaa keessatti warra investigate taatan kan beektan jechuudha. Addunyaan kan dubbattu kan Oromoon kan isin agarre hojii keenya akka 99.9 mul'atu argamu miti. Amma hin gaddee qabaatee fi suuraa tokko maqaan seetiin special boy wajjin kenna jechuudha. Special boy kana waan isin ajaa'ibsiisu guyyaa jalqaba inni hojii jalqabe gaafa isa wal agarre qaamaan waggaa tokko jechuudha. Washington DC'tti
achi keenyatti illee warra gallee foonaan viidiyoodhaan yeroo baay'ee olii agartee olii naasifne jechuudha. Every single haasaa kana keessatti gaafa Jawaarii kamii gaafa pirezidaantii Baayidanii Abiyyi Bilbilee yaadatan taatanii Janaarii dabre keessa jechuudha. Gaafa Engadda Secretary of Blinken Itoophiyaa deeme jechuudha. Kanneen hunda keessa haasaatu jira. Garuu as baateetiin bara ebaluun dubbisee kana jedhanii waa lamaaf hin ta'u tokko hin bareedu. Lama ammoo warri citii sitti himsuun illee ati farfarsituu waan taatuufi si sodaatan sitti himuun jechuudha. Amma keessatti dhufu kana warra European Special Envoy of the European walgarra si dubartiisan jechuudha. Si illee yeroo lammataatiif wal argaa jirra jechuudha. Kana mara keessatti wanti ani isinitti maqaa dhadhahaa jiruufi you can be assured qabsoo Oromoo haqa Oromoo irraa sumni hin dabsu wanta Oromoo irra gahaa jirudha. Ajjeechaa Oromoo irra gahaa jirudha. Keessattuu haga mariin dhaabbate kanarraa jalqabeetiin akkatti mootummaan vaayilensii pikkodhee jira irraa hin dubbadhee jira. Isin bira yoo dhufu ammoo kijiba isinitti hin fakkeessu. Isin na haa jaalattaniif isin harka na haa dhooftaniif dhugaa isinitti himee jira jechuudha. Asiin haqa dalagee addunyaatti nima waan mootummaan kan godhaa jiru. Isin ammoo mootummaa kan akkamitti waliin dalagee mootummaa addunyaa marti keessa jettu ka diinni Oromoolee keessa jettu kana nu akkamitti kennu goone jenne ka ambaatiyyuu namni lagaatiyyuu ka ofii godhee waliin dalagaa akkamitti waliin dalaguun kun. Atiin yeroo baay'ee dubbadhee jiru yaadatan taate miidhii waggaa lamaa sadiif dura deebisanii mootummaa kana qawween irra ooluu hin dandeenyu. Maayoo jetta yeroo baay'ee fakkiinaan fayyadamu dhukkuba kaansarii jedhan. Dhukkuba kaansarii amma harkiyoo nama cabeetee ta'ii muranii dhukkuba kaansarii waan akkasii muranii miti dawaasu sultaan fedhimaa bikoo seelii qaama keenyaa kanatu isumatu qaama fayyaa kanatu garagaleetiin attaa godha jechuudha seelii san waan ta'eef yeroo baay'ee fakkii akkanatti fayyadamaa fakkii kanallee xiqqeessinaan jedhanii jiru. Wannan jechuu barbaade kasi kanarratti dhukkubni keessa jiru waan ta'eef dhukkuba kana ammoo mariidhaan qofa furuu dandeenya. Marii san keessatti ammoo artiin yeroo biraa deebi'ee bal'isee dubbadha gahee guddaa qabna gahee guddaa Oromoo qabda. Nam lamaa sadii qofatu Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Because qabsoo kana keessatti nama hedduu hirmaatee jira jechuudha. Dhaabbilee politikaa paartii qofallee miti ammoo. Because qabsoo kana dhaabbilee politikaa paartii qofatu miti jijjiirama fidaa jiru jijjiirama fidee jirallee jechuudha. Waraana bilisummaa abaaboo qofatti waraana bilisummaa Oromoo qofatti bosona Aloleetiin Finfinnee dhufaan jiru. Mariin kun dhiibbaa addunyaatiin ta'aa jira. Saniif dhiibbaa kanaa kan Washington as Kaalifoorniyaa karratti mareenii jechuun karratti Ameerikaan koottaa itti jedheeti waraana bilisummaa Oromoo lafa gaafataa jiruu fi waraana bilisummaa Oromoo lafa difeendi godhaa ture warra nuti waraana akkasii kan waan taaneef namni hedduun itti hirmaatu qabu. Because kaabbaarra beekee falfala qabsoo kan marii kanarratti really mariin kun inclusive ta'uu qaba. Jalqaba ka ta'uu qabu ceasefire immediately haga mari'annee jennu achi booda beellama ta'an qabannee ka jedhu kanarratti ammoo dhiibbaa guddaa godhaa jirra jechuudha. Mootummaa addunyaatti illee dhiibaa jirra akkuma siniin jee torbee kana warra Ameerikaatiin wal agarree torbee dhuftu warra Yuroopiitiin wal agarraa akkamitti qarqaarraa maal goonaa ka jedhu sun baha yeroo baay'ee jechuudha. Akkuma siniin jee duratti illee dhaabba addunyaa kana hedduu wajjin haasofnee jenna. Dhaaba haasaa kana keessatti rakkoo Oromoo haasofna eenyu wajjin hoo dubbanne eenyu wajjin haa dubbannu eenyutu waa godhaa jira akkamitti waa qaqqaara ka jedhuuf ammoo yeroo baay'ee nutti kenna kana godhaa hin akkas godhaa hin turre jechuudha of gurguraa hin turre nuti. Uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kan bosona keessa jiru kaaqaa hattuu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin nama hattuu nama jisuutu hin ta'in kaaqaa wal keessa makamee waan jiraatu jiru jechuudha. Kan nama saamaa jiru maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hedduu waan ta'eef ittimaa turre jechuudha. Kaleellee ittimaa turre hadhallee ittimaa turre jechuudha. Wanti tokko yaada waan isin seenu tokko jiraate haqa san yoomiyyuu irraan darbine iddaa maata bakka mafeenu yoo dhaabbannee jenne ibni asiin rakkoo adda addaallee isinitti illee baanee yoo dubbannee jenne garuu haqa san irraan hin dabsinu jechuudha. Haqa san du'iinsa ilmaan Oromoo buqqeensa ilmaan Oromoo gadadoo uummanni keenya da'aa jiru Wallagga keessatti Gujii keessatti uummata Gujii yeroo baay'een dubbadhee jira. Gadadoo uummata Gujii irra ga'e Oromoo biyya san keessa eerutti iyyuu hin ga'in ta'eetiin amanee jira. Because information qabu irraa isin jedhaa jira. Garuu waan nama gaddisiisu information gahaa hin jiru. Anyway, haga danda'amu sallee yaalaatumaan jirra. So warroonni Gujii sagalee kanarratti namni Gujii itti hirmaachuu qaba marii kanarratti jiraachuu qaba dirqamamaa because kan gubatee waggaa afran darbe kana jedhee
ودي أورميا ولا قافي ورجوجي جتشودا إن ولا كمي دمج سدفع جدّو كليس أورميا كمي دا بودا كابا جتشودا تيكا هاكا ولو في كارجون سبيشال كيس يجري لينك أبان No entry is allowed except for airline passengers and persons meeting, accompanying, or assisting them, and airport personnel whose employment requires their presence. All others must exit the airport. Violators are subject to arrest and misdemeanor prosecution. More information can be found at lawa.org. Thank you. Okay. Anyway, Los Angeles International Airport is proud to welcome and support our active duty military and their families. The Bob Hope USO, located at the historic Theme Building, is open during limited hours to provide a range of hospitality services. For more information on operating hours, capacity, and services, please visit www.bobhopeuso.org/Los Angeles International Airport. Thank you. Okay. Smoking is permitted in designated areas only. Please refrain from hopefully smoking while walking throughout the building. إلى مما كتكو هيلاري كلينتون بارك الأفر يرو أوباما في أجنس في توكو يا رجال مال جدة أنا جدة لقى أرجع بكاليد أبد إيراف تجي راجدة أو سوري أتين أجنس بوشنا فكاد أو هولد أو أول I don't remember قرو بوشوا جدة لقى إيسات لقى جدي راجدة سيقله أنا لقى أرجعين أوف تجيرا because كليوا كان أرجع لقى أنا مو كبرايو تأ لقيتين أكيد أبدا جت إني هو لقى أوف بكسن أبيتي لقى سن كيجي بفكيس هذا جدا أنا اللي أكلم تقوتي hopefully وربنا كركاري جرو لقى بكجرت أبدا أوف تجيرا مالي لقى تجيرا إسمه كم برباد وانترمو هنغونا كنا غوني سنين جنمو وانتو it's difficult to subject amo kama nama kana yero ne kadena yero jal ka ba suran garbahe nam raagitani jettu yaru walgahi mari mutuma mi to ka mutuma jara woron hi akesi dum akama ha samatu iba enutin akabahani jara iba kana kama mutuma Ethiopia ha sahajru kana but inani na media wayiraswan fu finasa he jara way mari setrati jechura hopefully me wor community elojinle وقتن لما سدن دبركان كيساتي إيبا أكمي أكغوني جنسول إيبا أكمل بيتني إيبان على تيفي إيبان كيسا غراغروما كاب إيبان كيسا impact guddaa qaba dhiibbaan alaa isnaan daammaas jechuudha dhiibbaa keessaa biraa ture jechuu kan mul'anne jechuudha so that is why addunyaan amma yeroo agartanii bakka hedduu irratti irraa dubbattee kamaal jettu UN irraa haasa'e UN biraanchii afur wajjin dalagnu mataa keenyatti mootummaan Ameerikaa kan DRL annual report irratti baasanii jedhan jechuudha akkasumas warri Yurooppii illee resolutionaa qabdu baasanii jedhan so all of this it came through soft diplomacy keessan kadalagamutti jechuu dalagaatan ammoo hin dhiifnu garuu hoo isiniif hin fakkeessinu dhugaan bakka jirtu oo mootummaan kun qaalaman sadiin darbe kan akkana jedhaatiin ture rakkoon keessa jiru biyyaarratti rakkoon keessa jiru keessa waan ta'eef rakkoo keessaa kana ammoo namni furuu hin danda'u eega namni furuu hin dandeenye akkamitti fudhannee jenna kan jedhu uummanni Oromoo guddaan keessattuu biyya sagalee uummataaf ta'ee jiru jechuudha jijjiirama dhiibbaa godhiinsa kanarratti itti hirmaatuu qaba itti dubbatuu qaba beekuu qaba qarqaaruu qaba dhiibuu qaba because namni keenya rakkoo hamaa keessa jira yoo akkana jedhu ammoo ammallee rajadduudhee kun manas dhufee jedhee gochi mootummaa kun kalee godhee kaadha irra jirullee absoluutli dagadhee yookiin hojii dhaabneeti miti garuu realitiin lafa jiru hoo deebiin keenya samiirraan dhuftu deebiin keenya biyya alaatiin dhuftu biyya keessaa akka dhuftu jechuudha kanaaf dubbadhee jira jechuudha mootummaan kun guutumaan guutuu keenya ta'ee otoo hin ta'in akkuma obboleessa isiniin ta'e we have to come from that angle jechuudha negative addiction kan qabu akkuma sukkaaraa soogidda isiniin jedhe kana negative addiction kanallee akkamitti ofirraa xiqqeessinee jenna warra shira dalagu warra nama arrabsu
For your health and safety, please maintain a physical distance of at least 6 feet from others not in your immediate travel party wherever possible. Thank you for doing your part to prevent the spread of COVID-19 and for traveling safely at LAX. Oromoon ka qabsaa'ee fi nuti qabsoofne fi ganda tokkoo fi jechuudha. Mariyaa yeroo biraa deebinee irratti haasofna. Mariyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo torbaan lamaan dura godhe san irratti bal'inaan ilaalchi keenya maal fakkaata addunyaan maal godhuu qaba kan jedhu san yeroo biraatti deebinee jenna. Ammallee tokko waan tokko irra deebi'ee kan dubbachuu barbaadu jiraatee jedhee ani ka as jiruu fi warroonni naan dura darban warroon hadhallee including bosona Oromiyaa keessa ta'aniitiin kaffaltii kafalaa jiranii asanii as jira. So galata guddaa kabajaa guddaa qaba jechuudha. Sunillee akkasumatti na alaala hanqinoo qabaadhee jedhamu please keessatti keessa naaf barreessaa alaallee na barreessaa rakkoon qabu because inni dogongoraa ilma namaati. Dogongora kanarraa musurraa barbaada because isiniif dalagaa Oromoof dalagaa jira jechuudha. Isiniif dalagaa isiniin jedhu namni galiin beektaa dhugaatti fakkaatee mallaqa addunyaa Oromoof dalagaa jedhee mana si mataa hanqee qofaaf kan ta'e Oromoo guddaa dalagaa ammoo haqa qabna waan jedhee amanuuf jechuudha. Addunyaa kafalteetiin miti kafaltiin Oromoon naa kafalee akka gaannoos waraanneek akkamitti akka jiraadhu rabbitu beekee jedha. So haqarratti jechuudha. Haqara kanarratti ammoo mootummaa kan dhiibbaa guddaa itti godhaa jira. Dhiibbaa guddaa dhiibbaa mamu jennee dhiibbaa marii kanarratti ammoo mariin kun bal'atee namoota hedduu ammatu qabu. Marii Oromoo yoo ta'e because qabsoo kana keessatti gahee namummaa shanii wala taa'ee qabsoo waggaa 50 murtii kennuu hin danda'u. Suni gaa tokko fayyistee gaa tokko dhiisuu danda'u jechuudha. Mootummaan illee hoo waa kennee fudhachuu danda'uu qaba jennee abdii qabna. Wanti nu dhiibaa jirruu fi mootummaan illee waan tokko kenneetiin fudhachuu qaba malee zero sum game irraa of otoo fixisee jenna. Mee yaada keessanillee tinaayidaa itti barreessaa oo dandeettan arraba namarraa dhaaba anarraallee dhaaba because sun garaa nama jabeessaa garaa nama fageessaa qabsoo Oromootiif bu'aa hin qabu. Nattillee dhaga'ameetti miti naatillee yaadda hina garuu hoo still it does have effect akkasii waan qabuuf sun jedha. Warri mootummaa irra jirtanoo please waraana godhaa jirtan kana is expected in beekaa garuu please civilians kan namni isin ajjeesaa jirtan kan buqqa'aa jiru lafarraa akka beelaan du'aa jiru kan jiruu dhabee jedhe warra nagaa waan ta'eef eega akkuma gaafa biyyoora dubbadhee jedhe eega biyyoora irratti akka dubbadhee jiraan laalle mara so garuu at least mutayii keessa ka ture laal mootummaa irra warri jettan eega Oromoo bulchina jettan biyyi nu bulchinu uummata Oromiyaa yoo jettan then you have responsibility ummata beelahee ummata buqqa'ee fi you are responsible for everybody kan miidhan biyya san keessatti jechuudha. Oromiyaa keessatti jechuudha. Eegi mootummaa Oromoo taatanii jettanii akkasitti namatti bitanii akkasitti beeksisanii akkasitti beeksisan qarqaaru yaada jirraa jenna. That means you have to take immediate action ajjecha namarraa dhaabuu irratti jechuudha. Naga fiduunsaa irratti jechuudha. Nagallee waraana bilisummaa Oromootiin mariidhaan hiikamu humnaa waan hiikamuu ittiin beektanii eega humnaan hiikamne maaliif gadadoo Oromoo ummata sila represent isin gootanii waggaa haganaa guutuu rakkoo guddaa keessa waan jiruuf kana ammoo lama bira jaalachuu hin dandeettan isin galee fakkeenyaaf waa'ee transitional justice akka torbaan I think I'm not mistaken April dhumarratti Ethiopian Justice Department report itti galchinee turre kun nama nu deebisanii turani garuu UN nu gaafattee turte consult nu goone warra sun jechuudha. They have to consult us. Ethiopian Human Rights Commission at least waamanii dubbannee jira jechuudha. They have to consult because we have credible data information qabna jijjiirama transitional sin keessa dhufuurratti bakki namni itti miidhame gochoonni suukaneessa akka godhamu bakka baay'ee irratti waan ta'eef bakka jarri hin qabne waan ta'eef they have to talk to us and that's what we're saying warra UN kanaan akka jedhaa jiru sani marii kana irratti hirmaachuu qabna. Mootummaan laala naannoo Tigraay mootummaan naannoo Somaaliyaa waa'ee kana irratti actively uummata isaatiif dalagaa jiru. Of course mootummaan naannoo Amaaraa jechuudha. Mootummaan Oromiyaa hoo waraanni bilisummaa Oromoo dhufeetiin transitional justice eegaa jirtan natti fakkaata. Gaan akkasii yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromiyaa dhufeetiin Oromiyaa haa bulchu qaba. Because eega uummata keessa ni sigalee rakkoon uummata Oromoo gadaroon uummata Oromoo yoo isin ilaalle taate justice yoo kan dhufne akka warra kaan demand Samaara keessa full investigation
investigation deemutu jira. Tigray keessa Somali keessa namni fidii kana kuma seenjee full investigation deemutu jira. Garuu Oromiyaa is not. Mootummaan Oromiyaa shoror keessa mataa isaatti waan ta'eef you don't care. So sigalee gara mootummaa Oromiyaa keessan gara naan immoo uummata waan godhaan jirtan jechuudha. So I wanted to call you guys out double deep godhaa jirtan isaan jechuun immoo warra kaawwan maqaa kijibaatiin nagadillee it is waan wal keessa seenee jedhee haganuma fi isin jechuu barbaadeetii fi Norfolk Airport irratti isin iyyaa ture garuu maybe I think takkaalama miidiyaa irratti dhufeetiin ibsa adda addaa kennee jedhee jiru kan walitti qabatee ka special envoy akkuma beektan guyyaa lama hojii turre jenne jechuudha. Maatu haasaamee maal fakkaatti perspektiiviin marii dhufu kanarratti ammoo mariin kun akkamitti deemuu qaba. Mariin kuni first stage maal ta'uu qaba akkamitti ammoo bal'ateetiin hunda ammachuu qaba kan jedhu kanarratti illee bal'inaan deebineetiin waan addunyaadhaan jedhaa jirru waan Oromoon illee gorsinuuf jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo illee gorsinu waraana mootummaa biyya bulchaa jiru illee gorsinu jechuudha. Asumatti dhaabee jedhaa Norfolk galatoomaa isin jedha.